Siyaasaan gaggeeffamu walumaa galatti fireemworkii waraanaa keessa galee jira. Wal waraansatu jira. Humnatti ce'eera jechuudha. Siyaasaa seeraa fi haala konstitushiniidhaan kaa'ameen waggaa shaniin filannoo maal godhamtu yookaan immoo even sochii uummataa warraaqsa uummataatiin godhamtu san keessaayyuu baasanii jiran. Kanaaf dhiibbaan inni fidu akkasuma hin jiru kan jedhudha. Amma even utuma paartiiwwan siyaasaa Oromoo jiran kanaa wajjin rakkoo qaban guutuutti furatanii jechuudha. ABO fi KFO wajjin rakkoo qaban osoo guutuutti furatanii rakkoon Oromoo rakkoon Oromiyaa keessa jiru furamuu hin danda'u. Wanni isaa san caalee. Oromiyaa qofaa miti irraa Itoophiyaa keessatti barreessanii filannoodha. Ni jira jennee wanni nama amansiisu tokko illee warra wal waraansi biyyattii keessatti godhamaa jiru keessatti hirmaannaa qaban garee lamaan garee oppoozishiniitii fi garee bilchiginnaa jidduutti marii nagayaa godhuudhaan waliigaltee irra ga'uudhaan qofa. Yes. Ta'uu qabu. Kan dursa ta'uu qabu. Akkoo afaan qawwee kana mariirra fiduudha. Yaa. Akri marii nagaatti yoo jarri dhufan yoo jara fiduudhaan waan Komishinii marii biyyoolessaa jedhamee amma gara biyya alaa keessa deddeemaa jiran natti fakkaata. Mormii guddaatu isaan mudataa jira. Sirrii. Normaalii biyya keessatti deeggartootuma PP'tu walitti qabaa turanii paartileen jajjabooni maqaa qaban keessa hin jirani. ABO fa'aa, KFO fa'aa warri kaanis bahanii jirani. Wantootuma uummataa tokkotti hirkachuudha barbaadde waan akka irreecha keessatti fa'aa hirkatanii waa goggochuu fa'aa kan ayyaanota uummataa. Miti uummata keessatti dhokachuudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamuuf yaalaa jirani. Kanneen akka irreecha jahannoo godhachuun waanuma. Irreecha irratti fa'aa walitti bu'iinsa fa'aa qindeessaa turanii waan akkasii ture. Sanarratti fa'aa dubbanne inni irraa nuu himaati yaada kan biraa kan hin xumurre soo qabaatte dagaagaa xumuriiti. Garasitti yoo ceene wayyanatti fakkaata. Haa ceenu waan isaan irratti waan xiqqoo tokko dabaleetanii paartii feekii kana ijaaruu diviziyoonii biraa kan PP ta'e ijaaruu yookiin immoo luka lamaffaa PP akka jechuun yoo jenne numa ta'anatti fakkaata. Siistemni kun oldii faashiniidha. Bara TPLFs bara wanni sana fayyadamaa turte paartiilee feekii ta'an baay'ee isaanii tibba kan duraan maqaa isaa hin dhaga'amne tibba filannoodhaa gadi yaa'u paartiilee baay'ee tokko durii yaadattanoo ta'e osoo jijjiiramni kun hin dhufin dura gaafa uwwisni miidiyaa isaaniif kennama warra akka KFO kana fa'aaf hin kennamu. Sirriitti miidiyaa irra gadi ba'anii haasa'anii uummata sobuu yoo haasa'an immoo haasaa OPD warra dadhabaa ta'e haasa'uu istiraatejii isaanii maali isaanii hunduu lafa fakkaata garuu immoo na jedhanii immoo haasa'uu achi booda gaafa filannoo hin mo'amu mo'icha booda immoo kun yoo fedhan sagalee keenya OPD irraa kennaa jedhu kun immoo callisaniituma dhabamu achi booda mul'atan jechuudha. I think siistama isa fayyadamanii too ammas waan kunoo dargaggoota maqaa dhaatu kana fida fakkaata. Sun immoo ana waan lama waan isaa fayyadamutti fakkaata. Tokko akka duratti jette san legitimacytiin argachuudhaaf gaafii warra alaatirraa itti ka'uu akkasuma muukama mormitootatiin itti ka'uu ABO fi KFO dide malee barkinoo paartiin qeerroo kanneen ganda haaraa hirmaate nu wajjin dorgomeetii bakka moo itti paarlaamaa galee caffee galee maal galee jedhanii ittiin wani dhiyeessuudhaan difeendiif gochuudhaaf fayyadamuu danda'uu malu. Kabiraa dargaggoonni haaraan kan amma ABO fi KFO keessa jiran kan silaa sochii fedhan carraan gara sanii waan cufameef meebii gara naannoo argannaa laata jedhanii kan tiraakii jedhu qopheessa keessa dhufanii too seenaniif jiraachuu malu carraa sana yoo argatan sayyaaluu malu.
ammallee paartilee kanas ittiin dadhabsiisuudhaaf waa yaadannatti fakkaata. Bakka isaa silaa dorgomanitti humnaan dorgomsiisa. Ofii isaaniitti fayyadamanii dorgomanii ijoollee kanneen naquufaa wantoota siistamoota akkanaa kana fayyadamuu danda'u waan jedhuun irraa shakka tolaaf akka hin goone beekamaadha. Paartiin qeerroo jedhee hundaa'u hin jiru. Paartiin dargaggoota jedhee hundaa'u waan jiru natti fakkaatu yoo ta'e maquma dimokiraasii fi maalii kana faallee maqaa dhaata malee kanaan akkasitti nu baddaa. Inni kan biraa gama irreechaa kanatti hojjeen egaa tibba kana irreechi akka bareedatti haala gaariidhaan kan Finfinnee fi Hora Arsadii haala bareedaa jedhamu. Tasgabbiillee haala qabuun addaan galee jechuu hin dandeenya. Sun waan baay'ee bareeda. Haa ta'u achi keessatti Oromoota uffata aadaa kutaa tokko uffatanii dhufan akka isaan walitti bu'an gosaan qoodanii ta'u akka walitti bu'iinsi fi waa uumamu wayii yaaliin turee jira. Keessattuu Finfinneetti wanti ta'e waanuma baay'ee nama qaanechuu. Gareen tokko yaa shawaa jedhee warra shawaa kana faarsaa deema. Gareen tokko immoo kan biraati uffata biraa uffatee sirbaa. Warri kun hoggaa dhaqee walitti bu'uu mul'ata. Kuni kallattumaan lola gosaaf gosaa kaasuu yookiin kutaa fi kutaa kaasanii Oromoo walitti naquu ture haalli suni. Haalli ture baay'ee fokkataadha. Waan akkana gadi bu'aa Oromoo keessatti ta'ee waan beeku natti fakkaatu. Garee sunaan kallattumaan yoo ergama qabaate malee lafaa ka'ee dargaggeessi waliin irreechaa bahee tokko akkasitti dhaqee dhiichisa wal kuchisiisee waliin dhidhiita waan jedhan yaadu. Garuu wanti baay'ee fokkataan ija kaameraa seene wanti akka malee shook nama godhu waan sanii I think wanti kun gaarii miti osuma hafee yoo warri kunillee yoo wanni jechuu baate namni ergamullee xiqqoo osoo safeeffatee gaariidhaan adoonnoo namni ergamu sunis nama akkamii akka ta'e hin beeku. Waan akkanaati ture waan akka malee qaanechaa jechuudha. Waan baay'ee nama qaanechuu. Ani kanan arge isarraa waan baay'ee namoonni baay'een dubbataa turanii bifa adda addaatiin interpreteeshinii adda addaatti kennamee namoonni baay'ee haasa'aa jiru. I think isaanumti illee osoo karaa qabsiisanii haasa'umti sun illee oduu sirra ta'e gaariidha. Dhugaadha baay'ee nama qaanessa nama hundaayyuu daangaa akka Oromoositti. Guyyaa irreechaa miti guyyuma kamuu wanta akkasii tasa hin malu. Kun egaa yoo kana mootummaatti erge ta'e sadarkaa mootummaan irra jiru sadarkaa maalii akka ta'e namatti agarsiisa. Baay'uma fokkataadha kan erges fokkataadha. Achi immoo wanni yaadonni namoonni komentiin kennaman bifa adda addaa ni jiru. Isaan sunillee osoo karaa qabatanii silaa gaarii ta'a egereedhuma uummata kanaatiifuu. Wantoota xixiqqaa akkana kana dafanii yoo dhaamsan malee immoo booda dubbiin dhalee gara biraatti deemuu danda'a. Duraanuu Oromoo kana jidduu qilleensi baay'ee ni sesseena. Harki nama siyaasaa kunis hoggaa akka dubbii kutaa fi gandaa amantii sanatti fayyadamuun baay'eema jira. Carraan akka kanaa kun immoo warri babal'isan jiraachuu malu waan ta'eef osoo suni dura dhaabbatamee gaariidha waan jedhuun qabaa. Mee isinis gama keechanii waan agartanii taajjabdan osoo itti dabaltanii gaarii na fakkaata gara keessan deebise. Jaarraa itti fufi jaarraa. Dagaagaa waan bareedaadha qaaftee bilisa yaa'onni yaada bareedaadha jirtan isaa osoo waa irreechaatti hin dabarre dura dhimma paartiilee ijaaranii fi waa'ee mootummaa kanarraa mootummaan ajandaa adda addaa bocee facaasaa adeemu malee dhimma filannoo ija guduunfateetuma itti deemu jira. Kuni waan markaa jirudhaan amma wanta maal jettaniin agas sadarkaa boordiin filannoo biyyaalessaa xiqqaatti jeeteetti ija guduunfatanii itti deemaa jiranii. Wanta sassaabu jiran sagalee maarreettaniin kana mul'ata ibsa. Dhiyootan amma guchisiisu jirani bar. Nama akkamiin dorgomaree? Doora waan ta'e. Wal guchisiisaatuma jirani sadarkaa jiranitti. Isaanumaa keessa quba qaba. Wanticha isaanumaa beeka. Fi warri quba qaban isaanumaa quba qaba.
Kanaaf ija gudunfataniitumatti deemaa jiranii kana godhuudhaaf wantoota isaan ceesisu ja'an san adda addaa adilee uummachaatuma ajandaa garaagaraa gad darbaa deemu jira ija gudunfatanii paartiilee jajjaboo jennuun kanallee akkuma heera biyya kanaa heera beekaa ifittiin hojjetanii namoota biraa irratti ammoo yookaan uummata irratti akka hojjetu yaalii godhanii kanaaf paartiin takka yeroo lama yoo filannoo irratti kan hin hirmaanne taate karaa boordii filannoo biyyaalessaatiin dhiibbaa irra godhanii babaasuudhaaf yookaan wanta godhuudhaaf itti deemaa jiranii. Faallaa kanaa immoo akka kanaaf bocaa deemuu jiran jechuu fayyaa. Kanaaf hin jirre taa'an jiranii namni keenyas ammoo odeeffannoo jiru kana hordofanii itti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha akka jetti namana. Akkatti aanu immoo waa'ee irreechaa guu kaafnu. Irreechi yeroodhaa gara yerootti deemaa dhufe keessattuu kan bara kanaa kun ammoo laalchaa fi ilaalcha addaa qaba. Guutumaa guututti harka qaama biyya bulchaa jiru bu'ee jira. Isa kanarratti ammoo irreechi nagaan dhufee nagaan gaggeeffamuunsaa waan bareedaadhaa fi hedduu gaariiti jennee irraa itti gammannu keessaa garuu immoo taatotaa fi wantoonni inni achirratti mul'isee fi ergamoota hedduu achirratti agarree suni hanqinoota gurguddaa wajjin kan wal makate dhaabni biyya bulchu jalqabumaa ijoolleen bakkoota biraarraa akka irratti hin hirmaanne dhorkaatii fi kanneen ammoo hayyama warri dhaaba aanaarraa ergan qoffitiin akka qajeelfama itti kenname fudhatee dhufu waraqaan ayidiinichi hiramtee fi kasanirraa hafe immoo deemuu nu dhorkaadha. Fattashaan har'a biyya tana keessa aradda takka keessa bakka 3-4 jira aanaa dhiisi. Sababa sanirraa kan ka'e baay'inni isaallee gara malee walakkaa oliin akka gadi bu'ee argamu. Inni biraa immoo eriyaa tokko qofaatu baay'ee kan irratti hirmaate. Irreecha deemee goobeedhaa wajji walii gad deebisanii goobuma ta'e baranaa kana. Goobee fi irreechi adda fageenya illee hin qabu. Akkasuma godhani ergamoonni adda addaa gama artistootaanis dabraa turee fi kallattii adda addaatiin adeemamaa ture hundi isaatu galtee siyaasaatiif kan oolfame waan ta'eef san keessatti ammoo wantoonni barbaadan kanneen akka walii bu'iinsaa akkuma jettan sani yaaliin godhaa turan namoonni yaadaan duratti irreecha keessatti gaafa dhufnu irreechi dirree mul'istuu aadaa duudhaa fi eenyummaa waloomoo Oromoo irree Oromooti jenneeti kan itti amannuusi. Sababa kanarraa ka'ee garuu qaamni galtee godhachaa ture miidiyaanis karaa garaagaraatiin yeroo gar tokkotti asoofanii namoota siyaasaa fa'aa dhahuudhaaf jedhanii akka hin taanetti hiikatti hannaa turan hedduu takka jechuun kan nama mufachiisuu fi wanti kun karamitti deemu jira gara fuula duraatti maal ta'uu ta'a hajii nama yaachisu hedduu takka otoo keessa jira. Wanni suni erga adda addaa akkuma sochii irreechaa keessatti viidiyoolee adda addaa mul'achaa ture sanitti eenyummaa Oromoo walooma sanirraa gara kutaa wayiitti yookaan garee wayiitti gad deebisuun suni dhiibbaa guddaadha qaba jeetiin amana. Garee hojjette biyya bulchaa jiru. Kanaaf waan barbaadan san isaan bu'aa barbaadan irra buufatanii jiran jeeti yaada gara bu'ichi isaa immoo Oromoodhaaf ta'e hawaasa bal'aa kanaaf fi sirna yookiin ayyaana kanaatti irratti gara fuula duraa dhiibbaa ni qabaata jeetii yaada. Maaliif bilisa ta'uu qaba. Kanneen akka dhaabbilee siyaasaa kana adda addaa hundarraa bilisa ta'ee ayyaana uummataa ta'ee mul'achuudha qaba. Bifa sanii yoo deeme wayyaa hayyuun yaada qabaa ibsaa hayyagaa itti fufee akkanumaan jechuufadha. Waan galatoomaadha. Waan babbareedaa kaaftanii wanni kun akkanumatti waanuma lafaa ka'ee taheedha waan akka tasaa uumamedha jedhanii ibsuun nama rakkisaa waan akka siyaasaatti karoorfatanii
irratti hojjetanii godhan yoo ta'e malee irreechi silaa bakka gosaan yookiin kutaadhaan itti walitti bu'an ta'uu hin danda'u jechuudha. Guyyuma kaanuu Oromoon kutaa fi gosaan yookaan immoo amantiidhaan walitti bu'uu hin malle ni yaadanna waan duraas godhamaa ture duula gurguddaa godhamaa ture bifa adda addaatiin jechuudha. Irreecha dura akka namni shakkii irraa qabaatu kutaaleen Oromiyaa tokko tokko bifa amantiitiin akka irraa hafaniif duulli godhamaa ture. Warra dhufan keessaa immoo kutaaleen akka wanniidha walitti bu'an godhamaa ture. Suni waanuma keessa duraanis keessaan hojjetamaa ture irreecha irratti gadi bahee waan itti yaadanii qindeeffataniituma godhani jedheeti yaadaani. Ittiin irreechas gatii dhabsiisuu Oromoos walitti buusanii akka inni tokko ta'ee hin dhaabbanne gochuudhaaf yaalii godhamudha jedhee yaada. Rakkoo gurguddaan kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti uumamaa jira. Suni rakkoo bu'uuraati, rakkoo siyaasaa waan nageenya wal qabatu. Namni san irratti waliin akka hin xiyyeeffannee fi wal afaan garagalchuudhaaf waan godhamu natti fakkaata. Wanni suni duruma Shinooyyee fi Goobeedhaan wal qabatee wanni sun akkaataa itti deemaa ture rakkoo guddaa qaba. Uffata namaa kennanii yookaan immoo baay'inni ramadameeti kan wanni gochaa turanii. Duras sodaa keenya dura ibsinee turre baay'isee jaruma san hirmaachisanii booressuu danda'u laata kan jedhu garuu overwhelming majoritiin sanii ol ta'aa kan jedhu irraa ture garuu haala itti walitti bu'iinsa dhalchuu danda'uu fi irreecha fokkisiisuu danda'uun taateen sun uumamuu danda'eera jechuudha. Kan barbaadanis kanuma. Bakka biraatitti faallaadhaan itti fayyadamu. Irreecha siyaasaadhaaf waa'ee galaana diimaatiif itti dhimma ba'u yoo danda'ame yoo irreechi fashaluu baate yookaan immoo yoo haala miidhagaa ta'een kabajame yookaan Oromoon tokkummaa isaa akka dansaatti irratti ibse gara sana oofachuu barbaadu. Yookaan garuu akka kun hin taane gochuu yookaan walitti bu'iinsa dhalchuu. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa keessattuu addatti waan jechaa turee fi waan gochaa turan hedduutu jira. Fakkeenyaaf amma mootummaa abaluu jedhanii gosa tokko yaamuutu jira. Wanni sun farra fafa fokkuudha akka malee jechuudha. Akka Itoophiyaatti hoggaa sitti haasa'an mootummaa Oromooti hin jedhu. Oromoo biyya bulchaa jira hin jedhu. Waagaa fi Oromoo isaan deebisan immoo tokko keessaan argitu. Dirqama Oromoon Itoophiyaa bulchuu qaba jedhee hin yaadu. Itoophiyaan akka biyyaatti itti fuftu yoo taate fuulduraaf eenyumtuu bulchuudhaaf mirga walqixxee qaba jechuudha. Gaafiin achi keessatti gaafannu fair representationidha jechuudha. Qooda nuuf malu qabachuu kan jedhudha malee nu qofatu bulchuu qaba kan jedhu sana ittiin amanu. Never wanni ta'uu danda'u miti. Kan gulummeeffattee dhuunfaatti gaafachuun sirra jiru Oromiyaadha. Oromiyaa irratti Oromoon walqixa kutaadhaan amantiidhaan haala adda addaatiin osoo hin qoodamin osoo hin dhiibamin bilisa ta'ee uummannis filatee akkasitti of bulchuu qaba. Abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu birmadummaa isaa tan Oromiyaa irratti qabu san mirkaneeffachuu yookaan dhugoomfachuu danda'uu qaba malee mootummaa kutaa kana mootummaa Shawaa mootummaa Maarree jedhanii akkasitti ibsuun suni namuma laal qubee lakkaa'e yoo fedhanis warri fidala lakkaa'es yoo jiraate nama fidala lakkaa'e tokko biratti waan fokkisaa jedhamu hin malle ture silaa akkasitti yaaduun osoo danda'amee akkasitti yaadan jechuudha. Namni Oromoo tokko yeroo kaan Oromoo jedhee dhaadatee yookaan bookkisee waltajjiirra yookaan caffeerra yeroo hanbiraa immoo mootummaa Oromoo mootummaa Shawaa hoggaasiin jedhu kana eenyumtu amanee fudhachuu hin qabu jechuudha. Kutaan Oromoo kamuu jechuudha. Isaan ittiin noqoqooduudhaaf itti dhimma ba'u. Isaaniif wanni isaan barbaadan siyaasaa qofa. Siyaasaa keessaa buufachuu malee waa'een Oromootis waa'een Itoophiyaattis isaaniif dhimma hin baasu. Dhimma ittiin qaban. Dhimmi isaanii
akkamitti aangoorra turuu dandeenya kan jedhu qofa. Sun immoo waliin dha'uudha. Oromoos waliin dha'u, warra kaanis waliin dha'u, daangaa irraan sitti duulchisu, nama keessatti faannoo maarree jedhanii ijaaru, hidhachiisu, ittiin maali shanee ofirraa eegi jedhanii shanee jechuun Oromoo ofirraa eegi jechuudha. Kood wordiidha. Koodiidhaani shanee ofirraa eegi jedhanii akkasitti deemu jechuudha. So irreecha bifa akkasiitiin fokkisiisuudhaaf kan yaalan gosaan walitti buusuudhaaf maal jedha bakka adda addaatti iyyuu Shinooyyee fa'aa kana amma magaalota birootittis buusanii haalli itti gochaa turan ni ture gara Booranaa Diree Dhawaatti argaan ture. Kuni uummata biraatiif yookaan immoo bifa biraatiin akka hubatamuu barbaadan ni barbaadama. Akkasitti akka hubatamuu barbaadaniiti. Shinooyyee achittis bakka hundatti kabajuuf deemu nurratti fe'uuf deemu kan jedhu san akka namni calaqqisuudha kan barbaadame jechuudha. Durumaanuu akkaataan itti deeman sun aadaan tan uummataati. Amantiinis tan uummataati. Warri aadaa hoogganus of danda'aadha mootummaarraa adda. Amantiis kan hoogganu of danda'aadha mootummaarraa adda. Caasaa mataasaa danda'e hordofee deemuu qaba. Mootummaarraa bilisa ta'e jechuudha. Akka hin boorofnetti. Akka namuu walitti hin buunetti jechuudha. Namni aadaa takkaaf ba'e akka walitti bu'u gochuu caalaa yakki hin jiru. Kan ilaalutti akka nu hubadhutti jechuudha. Namni irreecha kabajuudhaaf ba'e gosaan walitti bu'uun yookaan immoo haala ejjennoo siyaasaa calaqqisiisuu fakkaatuun walitti bu'uun yookaan walitti buusisuudhaaf hojjechuunis ka duubaan hojjetes ka fuulduraan hojjetes ani yakkamaadha jedheetiin yaada akka Oromootti jechuudha. So mee itti daddabalaati achi booda waan irraa haasofnu kana yoo wanni jedhe Tsaggaayeenis itti haida'u wanni irra ijaarraa itti deebi. Tsaggaayeen itti hafufu inni deebi'a waan hin jiraan dagaagala. Maali? Abtaab godhaa isa gubboo barbaadde wanni tuni inaktiivitii naan jetti. Ayyee waan taatee san irratti dubbachaa jirra Tsaggaayee. Taateen kutaadhaan yookaan gosaan Oromoo walitti buusuudhaaf yaaliin godhameetu ture irreecha irratti. Wanni sun waan duras wanna gogochaa turan wajjin wal fakkaataa yookaan wal qabataadha. Sanirraa dubbataa jirra. Taatee san tarii quba qabdaa fi qabduu ani hin beeku. Biyyaanis waan sanirraa haasawaa jirra. Mucaa Soolaan jedhan tokkorraan argine wanni hojjete. Istoorii wayii irratti hojjete jechuudha. Mucaa Soolaan jedhan beektan? Isarraan argee wanti kun waanuma eegamudha baay'ee wayyaa nama ajaa'ibu waan akkasii. Maaliif jennaan waan diina keerraa maal edda sila wanti tisiisarraa dammanii eeganiidha Oromoon. Kanaaf wanti godhamee waan sulumayyuu isaanirraa eegamu waan ta'eef wanti guddaan isa dura dhaabbachuudha malee maa ta'ee miti. Warri kana caalaa kana caalaa itti adeemu seenaariyoo adda addaa uumanii itti adeemuun isaanirraa hojii isaaniiti hojii idilee isaaniiti isaanii. Kun immoo maalidhaa bakka fakkeenyaaf karaa amantii yoo dhuftee qaama laafaadha saba tokkoo fi aadaan immoo qaama laafaa isaati qaama jabaa isaati. Kanaaf qaama jabaa keessaa bakka rukuttuu qabdu waan bakka akkasii rukuttaa qaama laafaa keessaas bakka akkasii bakka amantii rukuttaa akkasitti nama bara dheeraadhaaf guddisuu yoo barbaade kan irratti hojjechaa jechuudha. Kanaafiyyuu hojiidhuma irraa eegamu waan ta'eef wanni guddaan itti dammaqanii dura dhaabbachuudha jedha jiru qaba.
Xumureera yoo wanti jedhamitti. Itti fufa jaarraa fi dagaa achimmoo biyya Biyya dah kena ya so. dagaaga jirta biyya Jira kam naguma yooyya akkami yaa jirtu jirra amma taatee irreechaa san qaba qabda waan ta'e san maybe yaa hamma tokko qubumaa qaba deeply gadi fageenyaan sirriitti hin qoranne gidduu kana haalota garaagaraatiin biizii tures irreecharra nagumaan hirmaannees galle garuu odeeffannoolee jiruu fi wantoota dhaga'urraa haalli gaariin akka hin turre hubadhee jira. Yaa'u gadi bu'ee keessa gadi fagaatee qorachuudhaaf yeroo hin argine garuma sirriitti qorada. Garuu wanti ta'ee wanti mudate jedhamu suni wanta baay'ee nama jibbisiisu wanta baay'ee nama sodaachisuu fi tokkummaa Oromoodhaa balaa hamaa keessa wanta galcheedha. Haalonni akkasii suni ta'e jedheetuma mootummaadhaan wanta itti yaadamaatti karoorfamaa turedha. Jalqaba gaafa gara aangootti dhufanirraa keessumaa erga gara Shimallis Abdiisaa gara pirezidaantiitti itti aanaa pirezidaantii ture ergasii keessumaa gara fuulii pirezidaantii jedhamee rikognaayis godhamee achi kaaseetii wanti guddaan hojjetamaa ture mootummaa shawaa wanta jedhudha. Odeeffannoo konseptiin sun mataan isaatu wanta kanaaf qaawwa uumee jira jedheen amana. Uumee jira qofa osoo hin taane akka uumuufis irratti hojjetameeti jira. Fakkeenyaaf ijoolleen keenya biyyoota Arabaa keessa jiraatan keessumaa biyyoota Saawudii keessa jiraatan yeroo garaagaraatti Walloo fi Arsii, Wallaggaa fi Arsii, Harargee fi Arsii jedhamee yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi garaagaraa turee jira. Wanta kana to'achuudhaaf namoonni biyya keessa jiran, namoonni beekamoon, namoonni dhageettiis qaban gara mootummaa naannoo Oromiyaa kanatti yaalii godhanii ture yeroo wayii. Mootummaan dhimma kenneef wanta akkanaa to'achuun dhimma keenyaa miti nus ni ilaallatu wanta jedhu. Which means by default isaanumatu ajandaa isaaniitiif itti fayyadamaa jira wanta kana. Fakkeenyaaf ijoolleen warra shawaa har'a warra shawaa warra shaggar mootummaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhanii amanu. Fakkeenyaaf shaggar dhiyoo kana jiru jechuudha kan fagaatee jiru miti. Fakkeenyaaf shawaa kuni keessumaa shawaa kana keessatti erga humni ijaarsa sanyiidhaan hoogganamu gara mooraatti galee inni ajjeefamus ajjeefamee inni hidhamus hidhamee isaan immoo aangoo hirataniiti. Shawaa kana keessa naannoo Finfinnee jechuudha. Gara biraa fagaatee wanta deemu miti. Garuu naannoo Finfinnee kanatti dibbee nageenyaa nageenyi waaraan dhufee jira. Humni ala jiru hundi galee jira wanta jedhu. Sirriitti lafa qabsiisanii jiru. Sirriitti namoota amansiisuu danda'anii jiru. Vaayibiin Finfinnee keessatti argituu fi yoo Finfinnee irraa xiqqoo gadi baatu gara Adaamaa seexxuu gara Bishooftuu gara naannoo Finfinnee gara magaaluma Shaggar even magaaluma Shaggar jechuudha. Finfinnee irraa magaalaa Shaggaritti yoo baatu vaayibiin ati argitu wanta garaagaraati. Magaaluma Shaggar even Finfinnee keessa furiin Finfinneedha. Yaa'u amma garuu bulchiinsi magaalaa furii Shaggar jala jira. Furii keessa dheeyxee nagaan hin galtu har'a. Milishaatu akkanumatti ilaalchi keenyatti hin tolle jedhee situma si hidhaa wanta beekasii godha. Haala sana keessatti garuu nagaatu jira. Nageenya akkanaa jedhamee lafa qabsiifamee jira. Maaliin nageenya akkamitti wanta ta'e jedhamee yoo nageenya akkana hin taane jedhame mootummaa shawaatu biyya bulchaa jira. Shawaadha kan biyya bulchaa jiru. Mootummaan kun mootummaa keenya mootummaa ilmaan shawaati ijoollee shawaati kana jedhu hundinuu maqaan balleessuudhaaf maalidha. Kana odeeffannoon jiru kana wanti isaan lafa qabsiisan naareetiiviin isaan lafa qabsiisaa jiran kun ta'e jedheetuma mootummaan itti yaadee wanta godhu maaliif humni tokko beektaa diinni kee tokkummaa akka hin uumne
gochuudha wanti guddaan sirraa eegamu. Tokkummaa akka humnoonni garaagaraa even qaamonni garaagaraa ati yeroo garaagaraatti dhahuu feetu miidhuu feetu tokkummaa akka hin uumne gochuudha kaayyoon guddaan diktaatorootaa yookiin immoo qaama wayii tokkorraa eegamu. Akkuma warri konspirasii teeorii barreessu sun suuraa kaasee baay'een isaanii barreessanii xiinxalanii wanti godhan sana humnoonni faallaa kee jiran tokkummaa akka hin uummanne gochuun injifannoo jalqabaati. Tokkummaa asirratti uummatan jennaan ati kasaaraa keessa jirta. Kanaafuu tokkummaa asirratti kan uummanne gochuu. Kana gochuudhaaf jarri kun akka biyyaatti sabaa fi sablammoota garaagaratti qoqqoodanii Oromoo irratti diina godhan. Akka Oromootti Oromoo kutaadhaan qoqqoodan. Even Oromoo kutaadhaan qoqqoodame kanallee gosaan qoqqoodan. Oromoo Shawaa jedhamu kana keessaa illee Shawaa filatan. Shawaa bahaaf Shawaa lixaa jedhamee filame. So haala kanaanii qoqqoodamiinsaa fi wantiileen kun hundi itti deemamaa jira. Ani kan guutumaa guutuutti itti yaadamee karoorfameetii fi wantuma mootummaan hojjetaa jiru akka ta'etti namana. Kanuma galatama. Yaade biyya fayyade bareedaadha haaste kun reyaalitti lafarra jirtu haaste abbaa kiyya. Ilaalchi mootummaa Shawaa jiru kun zabanuma dhiyeenya kana isaanumaatu poolitikaaliidhaaf uume. Ammoo akkuma ati jette Shawaan ni jaamu. Finfinnee fi Shaggar Siitii maal waan jaan biran kuttuu haga nama keessatti artisiinu. Achiinichi wanni jira hundinuu diina. Tokkuma Oromiyaa kan gargar wanni baafamee jiru. Kanaaf kun waan ittiin adda qoodanii uummata keenyaan dha'uudhaaf godhani malee bu'aan Oromoo buustu tokkollee hin jiru wantichi buuseetis hin qabu buusuufis hin ta'u. Kanaaf kun harcaatii fi beektaa yeroo hedduu waan yookaan waan wallaalleessi godhu caalaa dogoggora osoo beektuu hojjettuutu boodara gatii guddaa nama kafalchiisa beektaa. Ammoo inni harkaa jirru dantaa fi fedhii nama dhuunfaa qofa aran godhuudha yookaan ceesisuudha jedhamee balaa hin taaneef malee sabaas naannoo Oromoos Oromiyaas biyyaas balatti nagaa deemu jiranii. Kanaaf jarri gocha isaan godhu jiran siyaasaaf oolfachuutti akka jiran sirriitti hubachuudhaaf gamtaan dura dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya akka uummataatti uummata gargar baasanii waan laalu jiran takka hin qaban uummata oolfuma takka miidhuu jiranii. Garee Baalagizee fi jettu eeguma maqaa sanii booda kan waan kanaas daran wanta godhaa dhufanii warruma aangoo harkaa qabuu fi waliin farshoo fi cooma cuunfatee cirri godhee jiruu fi nyaachuu jiru osoo gabbee kallattii garaagaraatiin hawaasa bittinsuu jedhee oolfachuu jira. Kanneen akka walitti bu'iinsaa kan jenne sanis itti yaadanii Oromoo qoqqooduudhaaf gosaan itti aanu kutaadhaan sadaffaa amantaadhaan itti fayyadamuun raayyaan dillii miidiyaa hajaamu miidiyaan uumaan fidu afaaniin kan hunjaan kana warri raayyaa miidiyaa miidiyeenaraan walitti qabee jaaree qilleensa kana bubbaasee uummata yookaan ijoollee tana biyyoota garaagaraa keessatti wal nyaachisu jiru eenyu jette isaanii mootummaadha. Achirraa walitti bu'iinsa san keessaa bu'aa yookaan faayidaa argataniitu jira. Kanaaf herreegan saniin itti galanii gochoota akkanaa godhaa jira waan ta'eef kan ammoo uummanni keenya hubatee dursinee dura dhaabbachuun hubannoo walii qooduun akkuma biyyaan jee hedduu fi dhimma baay'ee murteessaadha jeeti namana. Fayyaa deeti hedduu galatoomii biyyaa itti fufuu dandeessa ibsa. Ayyaana yaa dubbattu mee guyyaa takkaas osoo hin dubbanne buute carraa kenninuuf yoo dhaggeeffattee jiraatte waan irra mari'achuu jiru meebi. Hin dhaggeeffannee barnaan galle. Waan saamumaan irreecha irratti uummata Oromoodhaa gosa walitti buusuudhaaf godhame tokkotu ture. Oromoo maccumaa fi tuulama walitti buusuudhaaf yaaliin godhame waan fokkisaa ture. Wanni isaan jira. San irratti dubbachuutti jira. Bareedaadha. Yaalii bareeda jirtanii
isinirraas waan beeku beektaniis ta'ee immoo garuu sabaa fi sababoota walitti buusuun isin barbaachisu beektaa maaliif ilmi namaa ati waa hundaafuu nagaan bobbee nagaan galuun ani hedduu takka das na jaaka kayyatti hin barbaachisu garuu maaliif nagayni kun maalaan bareedaadha beektaa. Sanaafu Allahn waan beeku meeqa rabbumaa qabbana jittutti haabus dawama goonaa fi waan Amma nagaya fidu tsaggaa'ee yoo ayyaan yoo yaada fixate tsaggaa'een itti hafuufu tartiibumaanii dubbadha yaa. itti fufaayye. Galatooma beektaa waan tokko jira wanni sila kaasan ture nama tokko dadhabsiisuudhaaf gama jabina isaa Sagalee xiqqishuma dabale xiqqoo. eerfooniidha waan hin jiruuf amma dhaga'amu ni dhaga'amu Ni dhaga'ama itti fufi. kana qofa otoo hin taane fakkeenyaaf irreechi dur akkamitti jalqabee har'a akkam jira isa jedhu ilaaluunis gaariidha. Duraanii warrootuma naannoo Oromoo muraasatu waan kana oofaa ture duraan. Duratti immoo mootummaan dhaabee ture. Booda namni waan kana walitti qabee hin jira dhaabbatee walitti qabee hin jira. Amma maqaa dha'uun barbaachisu. Akkamitti guddatee har'a Oromoon gamaa gamana jiru kiristaanni kan jedhee musliima kan jedhee waaqeffataa kan jedhee bakka kana deemaa deemuu jalqabee yoo jenne guddina sabboonummaa agarsiisa. Eenyummaa isaa hin boonu jechuudha. So irreecha kun mallattoo tokkummaa Oromooti. Burqaa jabina Oromootis. Kanaaf amma maaltu deemaa jira yoo jette yeroo irreechi waqtiin irreechaa ga'u dursanii namoota amantii dura bu'aa amantii jedhamanii irreecha kana andarmaayin godhuun amantii adda addaa wajjin akka boodattafaa ta'e ta'uun odeessuun miidiyaa kana gubbaan jira. Kun afaan faajjii uumaa jechuudha. Maal jechuudha namni sila deemaa ture namni sila Oromummaa isaa ta'ee regardless of religious background bakka kana hin naqaa amma deemuu dhiisa jechuudha. Kanaaf tokkummaan isaa diigamuu jalqabeera jechuudha. Qaama laafaa isaa ta'a Oromoodhaaf bakki kun yeroo akkas ta'u. Kanaaf Oromoo akkasittiin gargar ciruun immoo long term impaaktii qaba. Akka inni deebi'ee walitti hin deebine godha. Duraan mootummaan dhuguu bakka amantii iyyuu bakka sirbaa godhee ture yeroo jedhan dhageenya dargiin isaas immoo bilisummaan amantii kenna amantii fi mootummaan gargar ta'ee amantiinis mootummaanis kophaa deemaa ture. Irreecha kana egaa duraan akkamitti akka irreeffachaa ture hin beekna. Namni dhaqee walakkaan isaa inuma hidhama. Namni laga sanatti sirbaa ture walakkaan garri caalu hidhamee gara xiqqaadha kan muraasa kan deebi'ee galu nagaadha. Utuma heduu har'a Oromoon galaanaa akka galaanaatti waan kana irratti hirmaachuu jalqabee jechuudha. Kanaaf akkamitti waan kana rukutuu yoo jettee leentii taate immoo har'a wanti isaan irratti hojjechaa jiran maalidha? Akka fakkeenyaaf wanti irreechi kun akka waan biraajii wal qabatu godhanii mul'isuun nama amansiisuun ni jira jechuudha. Kun immoo Oromoo keessas saba biraattiinis ni jira kun immoo Oromoo keessas ta'ee Oromoos ta'ee Oromoodhaa dhalatee kan waan kana Oromoo godhuun jira. Sabi biraas waan kana hin afarsaa. Kun dhaqee maal jedha namni wal qixxee waan hubatu harcaatii uumaa deemaa jechuudha. Waan salphaa miti namni har'a irreecha dhufurraa namni 1,000 yoo hafe waan salphaa miti. Akkasuma akkasitti deemaa jechuudha. Kanaaf karaa hedduudha kan isaan kan irratti duulamaa jiru waan jedhu barbaadeetu galatooma. Yaada isaatiif waan bareedaadha haasa'e akkas ulfaadhu.
ibsaatti fufi. Galatooma yaada bareedaa kaaftanii namni akka itti ilaalu beekta waggaa Oromoo qoqqooduudhaa fi waan baay'een hojjetamu kana namni sirriitti ilaaluu qaba. Wanni tokko taateen tokko maaliif ta'a? Yeroo sanitti maaf ta'a? Maaf duraan hin taane? Kan jedhu sirriitti ilaaluu qaba. Waan kana duuba eenyutu jira? Siyaasaadhaanis ta'ee akkuma nama kamii lammii kamiittuu akkuma Oromoo kamiittuus yoo ta'e akka itti hubachuu qabu. Mootummaan silaa ayyaana gurguddaa akkanaa kanarratti nagaya eeguu qabaami. Amma garuu nagaya eeguu osoo hin ta'in akka booressuu yookaan immoo nama gareedhaan gurmeessee yookaan uffata itti uwwisee walitti bu'iinsa dhalchuu fi waan fokkisaa ta'e hojjechuu ayyaanichas imeejii isaa balleessuu normally bakka itti tokkummaan Oromoo calaqqisu waan ta'eef tokkummaa Oromoo sanirraa immoo shakkii waan qabaniif akkas gochuun suni maal agarsiisa? Akka Itoophiyaatti yeroo hedduu yeroo dubbatan Oromootu biyya bulchaa kana booda Oromoo malee gareen biraatu itti seenuu hin qabu jedhanii fa'aa dubbatu. Waan san sana namni dhugeeffatee akkasitti ilaaluu hin qabu. Mootummaa Oromoo wanni jedhamu Itoophiyaa keessa hin jiraatu. Mootummaa Shawaa yookiin mootummaa kutaa tokko yookiin mootummaa Harargee yookaan Wallaggaa kan jedhamu Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabaatu jechuudha. Akka waliitti tokkummaa tokkoon kan mootummaan jiraachuu danda'u sunis uummanni yoo bilisa ta'e mootummaa hundeeffachuu danda'e qofa gaafa bilisa ta'e. Amma garuu mootummaan amma jiru mootummaa bilisiginnaati. Mootummaa even ilaalcha OPDO iyyuu guutuusaa bakka bu'uu hin dandeenye namoota OPDO keessaa ari'ee kaan harcaasee warruma quuqama xiqqoo qabaniyyuu of keessatti hammachuudhaa fi fedhii hin qabne jechuudha. Warra Oromiyaa diiguu barbaadan kallattii ittiin Oromiyaa diiguu barbaadan sanirra namoota hiriirsuu barbaadaa jiru. Oromiyaa lixaa bakka tokkotti lilii taasisuuf jiddu galeessa bakka tokkotti baha bakka tokkotti akkasitti qophiisa waan qabanii fi laayinii sanarra nama oolfachuudhaafidha. Walitti bu'iinsa dhalchanii yookaan immoo quurrama jidduutti uumanii akka namni wal hin feene akka tokko ta'ee hin dhaabbanne gochuudha kaayyoonsa akeekniisa. Azeenoo zedee Oromiyaa kilaasteraan qoqqooduu jechuudha. San immoo calluma jedhaniituma guyyuma tokko gadi ba'anii bara Oromiyaa kana bakka afuritti bakka shanitti hin qoodanii bara. Dura inpuutiitu tolfama. Uummanummaani osoo hin beekin hiriira san keessa akka galu taasisuudha. Kan tolfamu wanni amma gochaa jiran kan tolfamees jechuudha. Afaan Baalee, afaan Gujii yookaan immoo yooni Wallagga deemee Wallaggatti du'e Jimmiif Wallaggi wal fixa mootummaa Shawaa jedhanii waan akkanaa kana oofuun mataa isaatti rabbii Harargee jedhan akka waan Harargee rabbii if danda'a ta'e qobaatti qabu jechuudha. Wanni kuni by design kan godhame waan ta'eef akkasitti hubachuudha qaba. Mootummaan tokko yookaan immoo gareen siyaasaa tokko osoo dhugumatti uummata isaatiif quuqama qabaate tokkummaa uummatichaa osoo barbaade waan kana ni godhaa. Fakkeenyaaf gareeleen siyaasaa uummata isaaniitiif qabsaa'anii uummata isaanii keessaa bahan rakkoo adda addaa uummata biraati irratti yoo dalaganiyyuu ifiifis rakkoo guddoo of keessaa yoo qabaataniyyuu jechuudha. Biyya isaaniitu akkamitti caasessu. Fakkeenyaaf TPLF paartii bilisa jedheeti yaada. Paartii uummanni biraa tolcheef yookaan gareen siyaasaa biraa tolcheef Tigraay irratti fe'ee miti. Biyya isaanii akkamitti caasessan warri TPLF Dabubaawii, Mirabaawii, Misraaqaawii maarree jedhaniiti. Maaf bifa qoqqoodinsa fiduu danda'uun hin caaseffatin? Akkas waan hin feeneef. Warri Sidaamaa caaseffamuma dura tureewu jijjiiraniiti isaanis Sameenaawii, Dabubaawii, Mirabaawii maal zoon jedhanii akkasitti caasessan. Gareen siyaasaa sabboonummaa qabu tokko yookaan immoo uummata isaatiif quuqama qabu tokko akkas godha. Akkasitti
socho'aa jechuudha. Tokkummaa uummata isaa waan fiduu danda'u irratti xiyyeeffata. Jarri kun garuu maal godhu? Yeroo hundumaa waan Oromoo addaan faffageessu siyaasaadhaanis, kutaadhaanis, amantiidhaanis bifa adda addaatiin duula guddaa kan isaan godhanii waan Oromoo addaan faffageessuu fi waan tokkummaa Oromoo laaffisuu danda'udha. Waan kanarratti baay'ee waan kumaa kitila kaasuun ni danda'ama jechuudha. Waan ifa galaa waan beennu waan ta'eef wanni shakkii irraa qabaannu hin jiru jechuudha. Waan Oromoo qoqqooduu kana ittuma ilkaan buqqifatan gaafuma duriitirraa kaasee jechuudha. Malee amma maali jarri kun dantaa Oromootiif dhaabbachuu hin jiran, dhaabbachuufillee hin jiran, fuuldurattis gaafii Oromootis deebisuuf hin jiran. Kanaafuu gareen siyaasaa tokko Itoophiyaa keessatti gaafii Oromoo deebisuuf yoo fedhii hin qabaatin yookaan karoora hin qabaatin yookaan immoo dantaa siyaasaa kiyya naaf hin tiksu jedhee eega amanee tokkummaa Oromoo numa barbaadaa irraa eegama. Tokkummaan Oromoo maal gochuu akka dandeessu ittiin aangoo qabatanii garsiisanii jiran. Eega gaafii Oromoo deebisuudhaaf hin taane tokkummaan isaan tana booda Oromoof hawwan jiraachuu hin dandeessu. Yoo tokkummaa kan hawwan ta'e maal ta'uuf deema? Isaan gaafii Oromoo akka hin deebisne uummanni baratee jira. So tokkummaan sun kan maal nama godhu ta'a jechuudha. Kan gadi nama buusu ta'a jechuudha. Akkuma ol nama baasisan gadis nama buusa jechuudha. Kanaafuu akka gadi isaan hin buusne wanni isaan irratti hojjetaa jiran halkanii fi guyyaa torbanuu baatii waggaa torban kana keessa afaan faajjiin isaan uuman akka Oromoon tokko ta'ee hin sossoone, akka Oromoon akka uummata tokkootti, akka saba tokkootti, Oromiyaan akka qaama takkaatti akka hin sossoone gochuudha. Wanni Oromoon gaafataa ture ni gabaabsa. Waan Oromoon gaafataa ture waan beekamaa ifatti beeknu jira. Waa'ee Finfinnee, waa'ee Dirree Dhawaa, waan saamicha lafaa fi ajjeechaan dararamni maal kana. Deebiin deebi'ee maali? Faallaa ta'ee dachaa. Deebii hanga ammaa deebi'ees duubatti deebisu. Pre-1991tti deebisu jechuudha. Kanaafi wanni nu irra focus gochuu yookaan xiyyeeffachuu qabnu immoo maalii kan jedhu itti aansuudhaaf waan isaan godhan kana dibaank gochaa yookaan jalaa diigaati deemuu qabna jechuudha. Akkuma isaan tokkummaa keenya diiguuf waan dila hojjetan nutis waan isaan nurratti hojjetan san jalaa diigneeti achi immoo maaltu itti aana ka jennu dubbachuudhaaf barbaachisaadha waan ta'eefidha malee waanuma beeknu jechuudha hojiin isaanii kun. Muhee yoo yaaba kana gaan dhufte waan taatee irreecha sanirraa mari'achuu jirraa sanumaa wal qabsiisnee waan biroo ta'es waan kutaa fi gosaanii walitti uummata buusuudhaaf yaalamaa ture sanirratti dubbachuu jirra. Muutiin tuttuqatu manarraa haa uditee sagalee kiyya hin dhagamne ture. Marii gaarii dhagaanii xiqqoo dhibaan dhufe fakkaatti sinumaan dhageeffachuu jira. Eegaan seeneeti waan bareedduudha tufa. Gaafaan hubadheen ittiin dabalama. Akkasiiti ani yaaduma kanaan jechuu fedha nin dheeresseewu itti dabra biyyaa fi saggaa'in jaarraanis deebite. Deebi'ee ni jira bilbila na baase saggaa yaasaa. Shimalista amma mootummaa Shawaa yookiin immoo uummatuma tokko uummata Oromoo maccaaftuu lama jalatti sabni kaanuu jala hiriiree waan hedduu dalagaa ture san walitti buusuudhaaf mootummaa Shawaa jedhu kun bar Shawaa bakka kam fa'aa eessa fa'aame Shawaan inni bulchuu jiru jechuudha. Isaanummaan bar wal gamaggamanii bar mootummaa asfaaltii taanee jechaa turanii bar. Shawaa bakka hin bu'u, OPDOs ta durii san guutuutti bakka hin bu'u. Amma jiddu galeessa keessatti waan deemaa jiru ni beekna. Biqarrattis waan deemaa jiru ni beekna. Eegasaan mootummaa akkasii ta'anii maaliif akkas ta'eere
maa nagaa dhabeeree biyyi kantiibaan taane isaan Prime Minister Abiy Ahmedii fi kantiibduu Adaanech akkasuma eenyu Shimallis kantiibaa sadeen Finfinneedhaa jedhamanii ibsamaa turan. Isaanis immoo akkasumatti mootummaa asfaaltii taanee jedhaniitu of gamaggamanii jiranidha. Dubbiin teetii bara ibsa waan takka kana dura Shimallis waan jedhe tokko akkuma jette caffee Oromiyaa irratti gaaf takka hedduu taa'eedha. Gareen takka duula irratti eegalte mootummaa Jimaa Simintoo mootummaa Gaazaa Soogiddaa jedhaniin ta'ichaa turan takka hedduu san beekta Oromiyaa tana keessatti ilaalcha adda fageessuu waa hedduu irra dalagaa magaalaalee guddina magaalaalee waan jiru takka hojii qabsiisanii magaalaalee itti waamamnis Oromiyaa taate tana hundeessaa turani. Yeroo san waan takka jee ture bara. Shimallis namoonni hedduun beektaa manguddoo fi namni kallattii garaagaraatiin namichi kun naannoo Oromiyaa miidhaa jira nageenya naannoo Oromiyaatiif furmaata kaan jiru yaani haga paarlaamaatti Abiyyitti waa hedduu haasawaa turani. Garuu qajeelfamuu Abiyyiin kanneen raawwachuu jira. Namtillee waan balleessin qabu mootummaa shaa qajeelchisiise sisumaatu goosise. Yeroo san maal jee ture akka durattiitti shaa ol baasanii gabbuusuun hin danda'amu waan jiru takka dubbatee ture. Jaaramnee jirraa waan jiru takka dubbatee ture. Jaanii qoflaan fixanii beektaa Oromoo isaan keessa jiranu. Shaa gana akka isin hin buqqaanetti jaarree jira. Duraanis godinaanis godina 4 badhaadannoo isaaniiti beekee godina 4 magaalaalee haaree hundeessan kana wajjin naannoo itti waamamnis Oromiyaa ta'e tana habba 7 moo 8 isa wanni isaan jaaranii kanaafuu harkaanis godinaaleen hundi tokko nurratti wanta jechuu hin danda'u. Dhiibbaa jabaanuutu qaba akkasumatti teessoon seentara siyaasaatis nuyi. Kanaaf kanneen hunda gana akka barbaannetti wanta taana abbaan fadhannoo wanta jechuu hin danda'u waan jiru takka jaachaati dubbachaa ture wanni suni qajeelfamuu gubbaa Abiyyiin raawwatame jenneeti asitti na oolle iddoo adda addaatti takka gosaan takka amantaan takka maarreen Harargee keessatti yoo fudhatte mootummaa Harargee lamaan kana garii carcarra maal jaachisiisanii garii maarree jaanii warma birookiraasii keessa jiru waan akkanaa kana maddisiisee ijoollee gabbaasee ijoollee wal nyaachisuu jira. Kuni taphichi akkasumatti itti fufee deemuu jira jechuu xiyyaa wanni sun deemee immoo kaasii kuni addatti baay'ee irratti dalaganii Oromoo tan adda diiguu irratti iddoon ijoon eessa kajuun waan godhamaa jiru jeeti. Wanna kana dura dhaabbachuun hubannoo gahaa walii qoodanii dursinee yoo dhaabbachuu baanne balaa hin mallee fi hin eegamne Oromoof Oromiyaa jedhutti uumuu mala waan jirutu na dhaga'amaniisi. Kanaaf wannicha kana dursinee dura dhaabbachuu yoo akka kanaan katti fufan taate wanti hoolaadha. Hoolatallee hoolaa yaa'u hegeree uummata kanaa waan jiru wallaahi deeqa takkaafillee yaadanii hin beekan yaaduufillee karooraan qaban dhugaa dubbachuudhaaf akkamitti uummata kana diinaa facaafnaa fi immoo akkamitti turraa akkamitti guddannaa qofa wanni isaa yaadan malee asii biraana darraa kanatti himee kan namni dhumu jiru shawaa yoo mootummaa shawaa dhuguma uummata shawaa ta'e kan dhaabbatu isaati. Asiimii kun shawaa tana keessatti hime kan qaamonni garaagaraa asiimii salaalee tana keessatti hime kan namni kanatti akka wantaa ta'uu jiru. Jechuun kuni maqaa ittiin naggatanii uummata kana daran gargar fageessuudhaaf itti fayyadamuu jirani malee uummata kanaaf bu'aa takka qabuusanii godhu jiranii jirtu. Lafuma shawaa mootummaa shawaa warra har'aan tana dhengadda alagaatuun duratti naggataate maaster pilaanii jennee dubbannu warri har'aan tana immoo tippiin gurgureen lafa uummata kanaa irraa buqqaasee warri har'a wanta godhu jiru jechuun akkaataan isaan itti oolmaa siyaasaadhaaf jecha waan gochaa jiran waan uummata kana seenaa keessatti illee jechuun nama wanta godhu. Kanaaf kana dursinee dura dhaabbachuun hawaasni keenyaas uummanni keenyaas dammaqinaan horna isa kannaa hubannoo walii qoodaa dura dhaabbachuudha qaamna jeetii namana
kanama jechuun fadaa ibsaa kiyya gaa'ee fayyadee ulfaadhu biyya saggaa itti fufame. Waanuma xiqqoo tokkoon jedhanii fakkeenyaaf amma gaafa mormii guddaa kutaa Oromiyaa gamaa gaman tokko kan kan hirmaachise sun mormii maaster pilaaniiti. Maaster pilaaniin kun babal'ina lafa Finfinneeti. Akkasii miti. Babal'ina lafa Finfinnee kana dhowwuudhaaf jecha qeerroon kumaatamaan adda ishee snaayiperiidhaaf kennitee itti wareegamteeti. Qeerroowwan du'an kana yoo laalte lafa saamame kana dhiisiitee jechuun aanaa isaaniitii kan ba'anii hin beekne ta'uu danda'u tarii namoonni ijoollee waan ta'aniif jechuudha. Kan isaan yeroo sana mormaniif lafi sun akka Oromootti waliin qabnaadha. Oromoo waan qabu waliin qaba, waan dhabe immoo waliin dhaba. Malee qofa qofaatti waan waliin qabaachuu danda'u hin qabu Oromoon. Akkuma sabaatti iyyuu. Sabi tokko akka saayinsii hawaasaatti saba kan jedhamu bakka tokkotti kan waamamu bakka ta'ee kan jiru bakka beekamaa kan jiraatu boorderii mataa isaatii kan qabu aadaa mataa isaatii kan qabu jechuudha. Aadaa nuti qabnus tokkuma lafti nuyi qabnus Oromiyaadha. Afaan nuyi qabnu afaan Oromoodha. Lafti nuyi qabnu Oromiyaadha jechuudha. Kanaaf nagalcha jedheetu Salaalee Finfinnee Salaaleedhaa kaasee hanga Mooyyalee beegiidhaa jalqabee hanga cinaasanii fi hanga Mayyuu Mulluqee qeerroon hammi sun kadhumatte uummati Oromoo kan itti wareegamee fi kan bahee mootummaa mormaa tureef lafi sun hin babal'attuudha. Malee fakkeenyaaf amma yoo lafi sun litiraalii yoo itti taanee ilaalle yoo akka Oromootti ni ilaallu ta'e akka kutaadhaan ilaalla ta'e naannuma Finfinnee Oromoo jiru irraa fudhatama. Oromoon achi fagoo sun waan isa galchuun qabachuudha. Yoo isaan akka ammaatti kan yaadan ta'e. Garuu Oromoon akkasitti yaadu Oromoon bakka tokkotti waan qabnu waliin qabna waan dhabne waliin dhabne beekaa keenya hin barsiifannaa beekaa keenya jala deemnaa wallala keenya hin barsiifanne bakka tokkotti identify Oromoo jedhee identify godhuu fi wanti riisorsiin wanti Jimmaa jiru wanti Wallaggaa jiru wanti Lubbaaboor jiru wanti Shawaa keessa jiru Salaalee keessa jiru Harargee keessa jiru Walloo keessa jiru Boorana jiru Gujii Baalee keessa jiru kan Oromooti. Fakkeenyaaf namni Wallaggaan tokko namni Wallaggaatti dhalate tokko uumamu rabbuma achitti uumeef malee fedhiidhaanis miti kan inni achitti dhalatu wanti Boorana jiru kan isaati. By virtue of Oromoo jechuudha. Oromoo ta'uu isaarraa kan ka'e. Access gochuu qabachuudha akka Oromootti. Kanaaf wanti isaan amma mootummaa Shawaa jedhanii dubbatan kun mootummaa Shawaa wanti jedhamu baay'ee safuudha iyyuu wanta akkasii Oromoo keessatti. Oromoon akkasitti gad of xinneessee si waamu gandaanis of waamu. Wallaalaan immoo amma fakkeenyaaf duraanis warri kun maalidha yoo jenne warruma maaster pilaanii sana galmaan keenya jedhee immoo Oromoo hojjetaa ture qeerroo kana hojjetaa ture warra irra jiran mallis fa'aa kanadha. Egaa waan baay'ee jira kan dubbatanii garuu wanti amma mootummaa Shawaadha kan jedhan Oromoodhaaf safuudha iyyuu wanta akkasii. Waan mootummaan akka jedhe promoot godhu jira dhaabbatanii mormuun dirqama jechuudha. Nama tokko namaarraa eegamaa jechuudha Oromoo tokko irraa. Maaliif jennaan Oromoon Oromoo ta'uu isaarraa kan ka'e eessattuu dhalatu obboleessa kooti, eessattuu dhalatu obboleettii kooti. Yoo inni rakkate bira dhaabbachuu, yoo inni wanta inni rakkate akka obboleessa isaa gara haadha isaa keessaa dhalate wajjin dhalatetti nama kanaaf yoo hin ho'ine ta'e Oromoo miti jechuudha. Kanaaf Oromoo jechuun waan hedduu of keessaa qaba. Waa hedduu. Oromoo jechuun qulqulluu jechuudha baay'isuu. Qulqulluu uummata nagaa malee waan biraan fe'an. Uummata namaa kennuu malee waan namaan kajeelle. Fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessa sabaaf sablammiin hin jirre hin jiru. Garuu Oromoo fudhattee ilaalte Oromoo keessaa namoota xiqqoo kan baratanii hojiidhaan jijjiirraa hojiitiin warreen kun fakkeenyaaf instituushinii federaalaa keessa hojjetan NGO adda keessa hojjetantu naannoo biraa keessa jiru yoo ta'e malee Oromoon baqqee isaarraa bakka biraan deema. Garuu nama isatti dhufe immoo innuma jiraachisaa waanuma argaa jirrudha.
Yoo Oromoon aadaan Oromoo fakkeenyaaf Oromoon zareenyaa lamaan jedhu kan akkas jechisus warruma mootummaa keessa jiru kanatu akkas jechiisee attaaku jechuudhaaf jechuudha. Oromoon dhuguma sana nyaata fakkeenyaaf amma maqaan nama as keessa jiru kana kan afaan Amaariffaan jira. Garuu Amaarri Oromoo keessatti dhalate caalaa jedheen baafatu. Akkas jechuudha jechuudha. Aadaa biraallee fudhata jechuudha Oromoon. Deebisee ilmoo kan biraallee fuudhee guddifachaadhaan ta'ee addoobti godhee qabeenya qabu Oromoo eegar godhee booda qabeenya qabullee akka ilma isaatti dhaasisa jechuudha. Uummata akkas kabajamaadha. Uummati kun gaafa tokko ta'ee irree fakkeenyaaf irreecha irratti maaltu ta'e yeroo bara APRDF sana daawun wayyaaneedhanii ijoollee namni sun nama tokkotu keessaa ka'ee akka jedhe kaanis quuqama waan qabuuf duukaa jedha jechuudha. Namni achi jiru sun tokkummaa agarsiisaa jechuudha. Tokko yoo ta'e Oromoo wanti jala isa dhaabbatu hin jiru. Mootummaanis ta'e wanti fedhes ta'e mootummaa kan barbaachichi kaasu yoo mootummaan isa dura mootummaan inni jala jiru yookaan jala hiriiree jiru waan tokko yakkee maaf waan kana raawwattedhee muddee qabuu kan danda'u yoo tokkummaan jiraateedha jechuudha. Tokkummaan hin jiru yoo ta'e garuu gara indiviijuwaalitti yoo deebi'e waggaa 1,000 ganaasichi beekamaa jechuudha. Kanaaf loongi termiin paartii isaa ilaalanii namuu wallaalaa ofii maa wallaalte jechuudha hin taane wallaalaa ofii namni sababa adda addaatiin wallaaluu danda'a. Sababa adda addaatiin immoo carraa adda addaa argateen immoo walirra beekuu danda'a. Kanaaf nama wallaalaa keenya kan ta'e hubachiisuu, nama waan hubatin jiru hubachiisuu, nama laafe jabeessuun waan kana dura dhaabbachuudha jechuudha. In various forms waan kana dura kan dhaabbatamu qawweedhaan loluu qofa miti jechuudha. Yaadaan tokkummaa Oromoo tistuu yeroo namni diinni Oromoo gadi ba'ee mootummaa Shawaa kan jedhu mootummaa Shawaa yoo ta'e godinni biraa inni ilaallatu jechuudha. Kanaaf maal isa bakka filuus hin danda'u jechuudha yoo akkas ta'e. Kun immoo deebi'ee baakfaayirii isaaniitti godha baay'isee wayi. Yootu warrumatu xobbeedhaaf akkas jedhee haasa'e malee wanti Oromoo xiqqeessan kun isaaniif illee hin hafu marratti. Amma giruuppiidha kan amma irreen keenya guddatee jira yoo kana shimallis. Irreen isaa guddate sunis homaa gatii hin qabu yoo namni tokko ta'ee wanti dhufu hin jiru qawween qeerroo namni sun kan mootummaa akkas hidhatee jiru kuffistee fi tokkummaadhaan waan dura dhaabbatteef malee kophaa silaa waggaa dhibbattuu inuma keessaa duduuta malee wanti itti fiddu hin jiru jechuudha. Kanaaf akka Oromootti of ilaaluu beekaa ofii tuffachuu wallaalaa ofii barsiifachuu nama waan hubanne hubachiisuu nama wal tuffachuu osoo hin taane walitti dhiyaatanii walii gaaddisa ta'uudha jechuudha kan barbaachisu. Kana dubbachuu Tole waan bareedaadha gaahee akkasii wanni gareedha gurmuun haasofte haasawuu baatte sabni kuni nu dura jiraachaa ture deemaa irratti dhageenya uti keessaa baane warri irra hiree harkateen xarra jeerraan tana waa hedduu haasawuu kunis aduun baate dhiiguun siin ooltu haga fadhanillee yoo isaa wanta jaani silaa kana caalaadha kan isaan yaadanii turani hin taane sunu godhuu hin dandeenye. Kanaaf abdii gaariidha qabna uummata keenya hedduutti dur caalaa uummanni biraatiif hubachaa deemu jira. Maal akka qabuu fi maal akka dhabees ni beeka. Eenyuun akka dhooqamees ni beeka. Kanaaf waan gareen siyaasaa baastee gadi hin deemtu tana harka busheessuudhaaf uummata irraa difeensi godhuudhaaf irratti hojjechuun namoonni hubannoo fi ga'umsa qaban akkasumallee hubannoo uumuun nu barbaachisa nurraa dirqama jenneeti dursinee irratti hojjechuu qabnaadha malee. Kanaaf akka uummataatti uummanni keenya tokkummaa dhiigaan gad dhaabne tokkummaa dhiigaan dhaabbate immoo wandalaatteen duwidee kuuftee gabbaatee haasofteef wanni taate kalleen hin jiru itti fakkaatte. Kanaaf seenaanis seeraanis fuuldura inshaallah gaafachuu fi eenyullee jalaa hin ba'u waan godhe namuufuu galata isaanii galfama. Kanamaatiif fayyaadeetii ulfaadhaa hedduu takka galatoomaadha. Mu'e itti fufi gana keeti dirreeni.
Awwalee waan bareeda haftanii qabxii silaa ka'uu qabu baay'ee haftanii jirtanii. Akka waliigalaatti gaa wantoota jarri kun eega gama aangootti dhufanii as qabatamaan godhaa jiranii fi naareetiiviin takkaa'u seenes isaan dhiyeessaa jira yoo ilaalte. Tokkummaa Oromoo cimsuu dhiisi. Oromummaan kun akka political community tokkootti of hin laalle bu'uura irraa balleessuu barbaadaniin. Uummataaf gaa ifatti yoo galuu baatte malee jalqabuma gaafaa gama aangoo dhufanuu isaanii bu'uura tokkummaa Oromoodhaa akka ta'e gaa uummanni tokko ta'uuf dura nuti akka uummata tokkootti nuti hawaasa siyaasaa tokko jedhee egereen keenyaas seenaan keenyaas walitti hidhata qabaa nuti tokko fuuldurri keenyaas tokko yoo jedhee hoggaa murteeffatee tokko ta'a malee akkanumatti tokko ta'uun hin danda'amtu. Dura dursoo bu'uurumarraa san diiguu irratti waan cumaan eegalan fakkaatti. Fakkeenyaaf seenaa isa ilaaltanii jalqaba jechuun 18 san keessa gaafa mirkaanaa sanii dura dursoo wanni isaan godhanii jara sababa adda addaatiin ABO keessaa bahee warra biyya alaatti biyya baqaatti wal miidhe haloo irraa qabu kana garii fi qabaniiti. Garii kaan irra duulchisanii kan keessa immoo duula fokkataa maqaa shanee ju'uuni sabboontota naannoo biraa jiranii fi keessatti uummata gama lixaa kana jiran hanga tokko naannoo Wallaggaa kanaa fi gama kibbaa kana duula hadhaa tokko irra gaggeessaa turanii. Wanni suni namni uummanni keenyaas waan tolereet godheef hin beekoni. Uummanni tolereet godhee itti si hirmaate namni gariin wanni sun irraa kaasee haasawni inni gurbaan amma biyya bulchu kun godhe ani yoon du'e Wallaggoonni hin ta'inneef yoon du'e wal fixanii waan akkanaatti xiqqaa kana gahaa summii kanaa kanatti tif godhaa ture. Gaafa Wallagga dhaquus gaafa Boshaangul uummata uummata buqqifte akkaas isaantu dirmachuu nu dhorke waan akkanaa summii kana biifaa turame sarkuma miidiyaa biyyaatiin. Eegas as deebitee olaalte qabxiin nama shirreefu haftan kalafaa kuni namtichi Tashoomaa jedhamu dooktorri maqaa isaan sirriitti yaadadhu hamma karaa shaggar kana bulchu kuni namuma gaafaa Oromoon takkaa Finfinneen dhaqin ka fuuldura dhaquun teenye Finfinneen teenya jedhee du'e sanii jara bakka biraa jiru kana maaltu waa'ee Finfinnee galche maaltu waa'ee Sulultaa galche jedhee nama shafaqaa tureetu deebi'ee Fayyisaa Leellisaa fa'aadha wajjin jidduu 21-22 tan lafti tuulamaa fallaanaa miti narreetii fi waan akkasii tokko oofuu jalqabanii haasawni namtichi egaa mootummaan kun bakka adda addaatti godhu yoo ilaalle fakkeenyaaf afaan yoo fudhattes afaan Baalee afaan Gujii afaan Oromoo waan akka Walootti bittiluu barbaadaa. Isaanis ammaas seenessummaan saba hundaatu akka Oromootis dabalatee jechuudha. Bakka lallaaftu ni qaba. Bakka lallaaftu jechuun kiyya shilmiin maalii fi mucha nyaataa jedhanii gaafannaan jedhan gaafatu. Achiin laaftuudhaaf kanaa fi jette jedhanii namtichi akka shilmiiti bakka cabsuun beeka. Amma seenaa sana Oromoon Itoophiyaa wajjin qabu waan keessaa waa'een Oromoon cinaan garii hirmaatee jira sirna kana dur namni sirna biyya bulchaa ture Haayile Sillaasee wajjin hirmaateera garii namni hundinuu sirna dabra keessatti nama hirmaate. Garuu immoo akka dhuunfaatti hirmaatan malee akka Oromootti seenaan aadaan isaanii kabajameen hirmaan. Inni kana ammoo fakkeenyaaf seenaa goobanaadhaa jara tokkommoo eenyugaa gurbaa kan naqaa jedhanii san qabrii goobanaa afaa barbaannaa jedhanii chiinii rivaayis godhanii riviizhinistii waa'ee seenaa kana waa'ee calii jalanqoo harma muraa anolee wamma kan hundaa'uu keessa deebi'anii bittilaa turanii akka waliigalaatti
jarri makan warra kannan akka shawaati naannoo mootummaa shawaati xeefeen jiruunis akkuma sadarkaa biyyaatti nuti mootummaa Oromooti yaanii jibba facaasanii waa bixxidhan kana isaanii maqaa dhawatanii kaan itti dhiibanii kaan as dhiibanii Oromoo tana bittinsuufi malee mootummaa shawaan isaan filtees hin jirtu. Waan isaan qaban akka Oromoo akka ijoollee akka fakkaatti. Gabaabduu jechuu fedhee jarri xiyyeeffannaan isaanii bu'uurarraa Oromoon tokko nuti saba tokko hawaasa siyaasaa tokko political community tokko gareen keenyas tokko jee akka yaanne akka godinatti wixxilee yaadu akkas barbaadanii kan irratti hojjechaa jiraniis salmaan fakkaata. Hoggaa waan tokko godhan waan gaarii tokko godhanii waan hamaa tokko jala gadhiisan jechuun waan summii takka jala gadhiisan. Fakkeenya tokkoon isin kaasa waa'ee qubee godhan san amma qubee san hayyoota Dr. Hayilee Fidaa fi ishee Bakrii Sabalootiif kabajaa kennuun waan bareedaadha waan Oromoon hundirraa gammadu. Sanuma keessa maal fidanii Dr. Sheeman Barashaat akkuma nama takkaan dhageenyutu keessaa hambisaniiti waan takka fidanii waan sanii as taatee jechuun namatti ulfaatti. Wantoota maddeen isaanii tokko oofan yoo ilaaltu maybe gama baa kanarratti waan gosa gosaataan akka oofuu fedhan fakkaata. Jarri akkuma isinuu haa turu ta'ee akka waliigalaatti gabaabse akka hubannoo kiyyaatti Oromoon nuti saba tokko hegereen teenya takka jee akka walitti yaadne namni hukumuu bibittilamee tuma kophaa ceceehee isaaniif jara kanaaf ashkara ta'u garteemma ashkara ta'u qofa osoo hin ta'in waanuma gara ganyaa tantanaga maal jaaniini aanfoo tanee beektan beeku aanfoo jechuun gara keenya sanitti waan faayidaan qabata nyaata jechuun awwaannisa jechuudha gara biraatiin. Waanuma nyaataaf takka malee warma waa nyaachuu takka malee faayidaan qabna takka jechuudha. Aanfuma amma fakkeenyaaf durirraa qabee karaa waanuma ijaala jalloo tabarumsattis faayidaan qabne taganda keessattis kabajaan qabne takka aangoo qabata karaa keenya kana. Wooma akkanaa tana tahee namni hundinuu kaafuu akka isaan wooma akkanaa tana tahee akka mootummaa kanaaf waanuma nyaata aadaa ta'uuf tana na fakkaata. Uummanni hundi akkasitti akka gaddeebi'ee caphee jiraatu godhuu hawwan na fakkaata. Mataa keessa kana dhufe egaa wooma tana meetti dabalaa egaa hanganumaan jechuu fedhe. Fayyadee akkasii kaayyoon isaanii guddaa waan biraan hin akkuma jenne sadarkaa biyyaa mootummaa Oromoo sadarkaa naannootti mootummaa Shawaa jedhanii ilaalchuma akkasiisaniin qoqqoodaminsa uumuudhaaf malee sadarkaa biyyaatti diina nutti baay'isan keessaa fi alaan diina nu baay'isan qe'ee keessatti immoo numa walitti diina godhuu fadhanii kun faashina immoo faadhaa fi isaanirraa illee hin gurguramne jennee ta'amanna fagoo isaa hin oofu amma fakkeenyaaf waa'ee seenessee fi seenaan biyya tanaa dogoggora qabaa. Hayyee dogoggora qaba hoggaa jennu ka dogoggora qabu suni tokko lama sadii jennee beeyna. Isa san sirreessuuf qorannoo fi qo'annoo gahaadha barbaada. San godhuu qabna hogguu jennu qe'ee keessa deebi'anii akkuma reeffumuu heenjee waa'ee gobanaa daaceetii fi aanolee fi waa'ee calanqoo sanfaa. Tanneen akka calanqoo fi aanolee haalanii gobanaa daacee nama akkanaati. Eenyu gobananichi tokko ibsa keenya eenyu leenjisooti gaasa biraanuu waan leenjisooti isa ibsa. Biraanuu leenjisoo yaa Dr. Biraanuu leenjisoo isa kadeengadda takka interview godhee haasoo maraataa tokko haasoo tokko. Jechuun wanni sun itti yaadamee waan dalagamu jiru jechuu kiyyaa. Biraanuu leenjisooti akkasitti wanna kanaaf wanni kuni haala kanaan itti fufanii gareen haga takka jechuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti shimallis hin durfamtu waan kana godhu jiranii Fayyisaa Leellisaa fa'aa dabalatee
akkuma amma asoo dhingatti interviyuu irra godhu sanitti amma fakkeenyaaf namni hoggansa naannoo Oromiyaa yoo ta'u tokko qumaaraa fi taphatuun gabbee hogguu interviyuu godhu daboon nu barbaachisu warri hirmaachuu barbaadda yoo jiraatan nu gaariidha. Garuu hirmaachuu baattanis hogguu jedhu akkaataan haasoo inni itti yeroo sanii fuula isaarraa fi haasoo inni haasoo hogguu wanta jiru waan vaayirasii hedduu haammatee deemuun ture. Interviiyuun san dura tures kasan booda tures qeeqni qaamni siyaasaa tokko akkaataan itti wal qeequ akkuma jirutti ta'e dahannoo saniitiin hogguu jalatti hawaasatti wanni sun gara hawaasaatti dhiibbaa hawaasaatti adeemu yoo taate tokkummaa Oromoo irratti waan yookaan uummataa irratti gaaga'ama waan fidu yoo taate silaa hedduu if qusatanii fi wal qusatan naannoo sana bakka san irratti hawaasa kanarraa suuta silaa jaame hedduu gaarii jeetiin amana. Maaliif wanni irra salphatti beetuni akkuma antifti afaanii baatee fi maarreen baatee hin deebi'u jaansanii. Kanaaf isaan qumaara siyaasaatiif taphachuu jiran kun akka dalagaatti akka ajendaatti akka imaammataa fi tarsiimootti itti fayyadamuu jiran kana beeynee immoo nuti maal godhachuu qabnaadha akka uummataatti akka uummata jechuun qareeyyii uummata kanaa hawaasa kanaatti akka nama hubatu fi beeku tokkotti maal godhuu qabna akkamitti dura dhaabbachuu qabna. Kanaaf waan nun baasnee fi gabaa hin taane kan nurratti gurguranii addaan nu diigan kana harkatti fashaleessuu fi harka muruu dabree ammoo qaamota gochoota san godhu karaarraa meessuun uummanni qaama isaaf ta'uun akka wanta ta'u godhuu irratti wal hubannaa fi hubannoo gaarii uumuudhaan dursinee irratti hojjechuun baay'ee nurraa barbaachisaa fi murteessaadha kan jiru namana. Kanaaf yoo akkasitti itti yaadne hedduu gaariidha kan jechuu barbaada. Fayyaadaati ulfaadhaa galatoomaa ibsa.